Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kana isinitti himna. Oduu sa'aatii kana kan isinitti himanii Mallasa Dirribsaati. Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 7 dhibee koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'u ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa akka jedhetti sa'aatii 24 keessatti namoota 401 fi qorannoon taasifame. Namoonni vaayirasichi irratti argame 7 lammiilee Itoophiyaa akka ta'an ibsamee jira. Jaan isaanii kan biyya alaatti malanii dhufan ta'uu fi qofaatti baafamanii hordoffiin taasifamaa fi kan jiru ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himanii jiru. Tokkommoo biyya alaatti namni mallee akka ta'e himanii jiru. Kanaanis lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamuun isaanii Itoophiyaa keessatti mirkanaa'ee 92 gahee jira. Bulchiinsa magaalaa Najjootti yeroo sodaa tamsa'ina dhibee koronaatti walgahiin dhorkametti walgahiin qaama mootummaatiin adeemsifamaa jira jedhu jiraattonni. Ogeessi fayyaa adeemsifamuu walgahii kana mormessi poolisiin to'atamuu maatiin ogeessichaa OMN itti himanii jiru. Lalisaan Diriisee dabalata qaba. Faca'insa vaayirasii koronaa to'achuuf jecha ji'a eebilaa kana keessa murtee ministeeronni biyyattii dabarsan bu'uureffachuudhaan manni maree bakka bu'ootaa labsii yeroo hatattamaa labsuun isaanii yaadatama. Labsii kana keessattis qabxiiwwan garaagaraa jiran keessaa baay'ina nama 4 oliitiin walitti qabamniif walgahiin dhorkaa ta'uun isaa isa tokko. Namoota qabxiiwwan kana cabsan irratti tarkaanfiin fudhatamu ifatti kaa'amuu baatus seerri kun qaama mootummaa kamuu dabalatee uummata mararratti kan hojjetu ta'uusaa labsichi ni heera. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti seerri kun cabuudhaan yaa'iin gabaaf walgahii garaagaraa adeemsifamaa akka jiru jiraattonni komee dhiyeeffachaa jiru. Haaluma kanaan gaafa eebila 15 magaalaa Najjoo ganda Duwwaa 4 keessatti walgahiin namoota hedduu hirmaachisee adeemsifamaa utuu jiru ogeessi fayyaa itti gaafatamaa dhukkuboota daddarboof qulqullina magaalittii ta'uun tajaajilaa jiru Obbo Girmaa Wadaajoo namni jedhamu walgahii kana waan mormeef poolisiin isaan to'atee jechuun maatiin isaa OMN itti himani. Girmaa Wadaajoon ogeessa fayyaa bulchiinsa magaalaa Najjooti. Dhimmuma dhibee tamsa'ina koronaa kanarratti ituu dhibichi gubbaa leenjii gadi hin bu'iin intarneetii garaagaraa irraa maateriyaalii qopheeffatee leenjii kennaa ta'e hojjetaa mootummaatiif qaamota hawaasaa garaagaraa kanaan dura jechuudha. Kaleessa immoo ganda Duwwaa 4 bakkee namutti hojii dhaqee walgahii olitti qabanii jiruuti. Haalli itti taa'amaa jiru haala yeroo ammaa wantoota dhorkamanii jiranidha jechuudha. Suuraa kaafatee walgahiin eeyyamamaa miti akkamitti walitti qabdu kan jedhu kaasee seennaanni qaamonni walgaheessan walitti qabanii jiran yeroo siifama gaafatanii isaan booda yeroo inni dhufe ituu isaa nyaatamaaru itti bilbilame waajjira poolisii irraa sadarkaa hin gallee jechuudha. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo. Dhimma kana qulqulleeffachuufis itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Najjoo kan ta'an Obbo Alamaayyoo Namarraa yoo gaafannu namni kun hidhamuu isaa sirrii ta'uu amananii bamni hidhamuu nama kanaa waan hubannoo uumeef miti jedhan. Inni xiqqoo hojiidhaaf ariifata. Inni ogummaa sanaan lafarra buusuudhaaf kan inni ariifatee itti galee garuu immoo xiqqoo karaa biraa ta'e jechuudha. FB irratti sin ol ta'ee maal jedhee namni hojiif dhageessin achi bahee baqate jechuudha. Kun immoo haala amma jiru keessatti gaarii waan hin taaneef gara kana irra oolcha utuu hin taane ogummaa mootummaan itti kenne sanaan lafarra buusee hawaasa kana laayinii itti galchuutu irra ture. Inni immoo isa kana isaati. Yeroo labsii muddamaa kanatti walgahiin magaalaa keessatti adeemsifamuun hojii seeraa cabsuun ta'uu jechuun gaaffii gaafatamaniif yoo deebii laatanis walgahiin taa'ame walirraa fageenya ogeessi ajaju giddu galeeffateetu jedhani. Walgahii taa'uun hin danda'amu nama 4 olitti kan jedhu sanaadha kallattii mootummaan qabateeru. Distaansii irra taa'amu irra taa'ame namni mari'achuu danda'a. Dhimmichi keezii biraatu hin taane keezii dhukkuba kanaa wal qabatu lafa rakkoon jiru hawaasni kun dhagaa hin jiru waan ta'eef hawaasa kanarra deddeebi'anii barsiisuun dirqama waan ta'eef kanaafidha qaamni mootummaa kan inni mari'achaa jiru sadarkaa gandaati. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyootti labsii yeroo muddamaa ittisa dhukkuba koronaa vaayirasii dahoo godhachuun mootummaan uummata dararaa jira jedhu jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan mootummaan gochaa kanarra dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Bulchiinsa isaanicha dhimma kanarratti deebii kennuu fi eeyyamamaa hin taane Beenyaa Shiiramuu dabalata qaba. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyootti maqaa siyaasaatiin hidhaa fi dararaa hammaataan uummata irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni aanichaa himani. Jiraattota aanichaa gidduudhaa kanneen bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan akka jedhanitti bulchiinsi aanichaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan namoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiruu fi hawaasa nagaa irrattis reebichi hammaataan gahaa akka jiru dubbatu. Sa'aatiitti hojjetuu hin qabu. Sa'aatiitti ba'uun qabu asirraan waan abaaboo qallabduu abaaboo akkas gootanii jedhanii sababiima
dhiibbaa gurguddaadha amma magaalattii irra kan adeemsifamaa jiru. Keessumaa namoota gurguddaa tumanii reebanii hawaasa jaarsolii abbootii baadiyyaatii kaasee mana dabaddabame. Aanaa keenya Gobbusayyoo irratti gochaa garaa jabinaatiin uummata keenya reebaa jiru. Fakkeenya amma ganda Ongoboo, ganda Gambeelaa uummata walitti qabanii yeroo dhukkubni koronaa jedhamu kun uummata sodaachisaa jirutti walitti qabanii ati shanii deeggartaa, shanii gargaartaa jedhanii uummatuma jilbeeffachiisanii uummata dararaa jiru. Aanaa kana keessatti namoota hedduutu hidhamee jira. Amma calluma jedhee gaaffii malee deeggartoota abaa'oo shaneetii jedhamanii shakkamuu jedhamaniidhuma filatamaniidhuma keessaa funaananii qabani. Mee qaamni nama kana darara yookaan qaamni nama hidhu qaama akka miidhame? Warruma bulchitoota biyyaati. Warri hundi isaaniiyyuu garee hundumtuu keessa jiru. Kan poolisiin aanaa keessatti hirmaate, kan liyyuu haylii warra jedhaman keessatti hirmaatan, kan korra bittinneessaa keessatti hirmaatu. Jiraattonni aanaa Gobbusayyoo kunneen akka jiranitti kanneen mana hidhaatti guuraman illee mirgi namoomaa isaanii sarbamaa akka jiruu fi maatii fi hawaasaa wajjin illee wal arguu akka hin dandeenyes dubbatu. Mirgi isaanii sarbamee namni gaafachuu hin danda'u. Namni yoo gaafachuu dhaqee itti dabalasiinii jedhu dhiibbaa ciccimaanis irra gahaa jira. Bulchaa bulchiinsa aanaa Gobbusayyoo kan ta'an obbo Miidhagsaa Zambaabaa dhimma komii jiraattotaa kana bilbilaan gaafachuuf gara isaaniitti bilbilus dhimma kanarratti yaada kennuuf heeyyamamoo akka hin taane dubbatu. Nagaa jirtu obbo Miidhagsaa? Akkam? Nagaa keessanii? Nagaadha. Ani Beenyaan jedhama. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ni bilbilaa. Bulchaa aanaa Gobbusayyoo. Baay'ee. Tole yoo eeyyamamoo taatan odeeffannoo tokko isin gaafachuuf fedheni? Eeyyamamaa miti. Mootummaan labsii yeroo muddamaa tamsa'ina koronaa vaayirasii to'achuuf labsame dahoo godhachuudhaan namoota mormanidha jira jedhu kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Qaamoleen mootummaa OMN fi yaada isaanii kennan immoo dhimma kana haalanii jiru. La'ilaa Jibril dabalatasaa qindeessiteetti. Mootummaan labsii yeroo muddamaa sababa koronaa vaayirasiin labsame dahachuun warra isa hin deeggarre hidhaa reebaa jira jedhan qaamoleen hawaasaa OMN'if bilbilan. Jiraattonni aanalee Boosatii fi Habroorraa sababa kanaan maatii baay'eetu miidhamaa jira jedhan. Magaalaa Gofa jedhamtu akkasumatti guyyaa akkasitti mana sakattaa oolanii eebla shan immoo akkuma jiran ijoolluma mana sakattaatii turan halkan keessa naannoo sa'aatii ja'a akkas manatti marsaniiti. Balbala irratti faaya cabsanii akkasitti manaa gadi yaasanii gara geessanii bilbilee ta'eessa akka geessanillee wallaalle mana hidhaa achuma magaalaa Bofaasanitti deebisanii fidanii sanaan booda bakka achitti ijoollee tumaatti turanii warra waajjira boodaa akkuma anifoosan sababa golchuu waajjira boodaa cufanii halluu alaabaa achirraa haadanii qalam biraa dibanii ijoollee lama amma warra waraana adda bilisummaa Oromoota jeettirraa galee hidhamanii jiran si qabamanii biratti maqaa isaanii Elemoo Nadiitii fi Bareeda Najii warra jedhaman qabamanii hidhamanii akkasuma itti gaafatamaa waajjira abaa'oo damee magaalaa Galamsoo. Wayita biyyi yaaddoo dhibee koronaa vaayirasii keessa jirtu kanatti mootummaan dantaa siyaasaa dursuun waan hin mallee jedhan. Yeroo tanatti kan barbaachisu hidhaa fi reebicha osoo hin taane gorsa ogeeyyii fi mootummaatti ture jedhan. Jiraattonni sababa tokko malee doorsisni qaamolee nageenyaa hammaachaa jiru himan. Wanni qabatamaan jiru sababa mormitoota warra isaanii fi warra duwwaan isaan deeggarre kanarratti xiyyeeffannaa godhanii. Bulchiinsi aanaa Abrootii fi aanaa Boosat nuti nama tokkollee hin hiine jechuun waakkatan. Bulchaan aanaa Abroo obbo Abdurrahmaan nama reebnee fi nama hiine hin qabnu jechuun dubbatan. Nuti nama seeraan fakkaa'uu tumames adamsames hin qabnu. Namni labsii kanas dahoo godhatee humna mootummaa fayyadamuudhaan isaan cafaqulleen isaan hidhulleen gonkumallee hin jiru kun olola sobarraa fagooti. Asirratti akki jiraattonni ja'anitti nuti warreen isaan hin deeggarre warreen deeggartoota isaanii hin taane keessattuu warreen duraan ijaa irraa qaban hedduun miidhuu jiranii ja'an. Lamma maal seete inni gaafa kabadii balleessallee badii isaa saniin tarkaanfii fudhate waan maarree deeggaruuf jechuu danda'a.
Magaalaa Finfinnee fi naannawa isheetti dhibee koronaa dahoo godhachuudhaan weerarri lafaa hammaatee jedhu jiraattonni BBCdhaaf yaada isaanii kennan tibba kana keessumaa erga dhibeen koronaa ijoo dubbii ta'ee duulli lafa Oromoo naannawa Finfinnee weeraruu garmalee hammaatee jira jedhanii jiru. Namni yaada kennanii koronaa vaayirasiin lafa Oromoo warra weeraruu fi hawaa ta'uufiin carraa gaarii uumeera jedhanii jiru. Kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa shanaffaa qaxanaa 7 fi 8tti weerara akka maleetu gaggeeffamaa jira jedhanii jiraattonni. Tibba darbe warra dhibee koronaa dahoo godhachuun ijaarsa seeraan alaatti bobba'an kutaa magaalaa Booletti tarkaanfiin fudhatamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee ture. Warri Baaldaraas ofiin jedhu immoo tarkaanfii bulchiinsi magaalatti ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatan jira jedhee cimsee balaaleffatee jira. Yeroo ayyaana kana uummanni of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabu ogeeyyiin fayyaa dhaamanii. Ogeeyyiin fayyaa OMN'dhaaf yaada isaanii kennanii amalli vaayirasii koronaa sirriitti waan hin baramnee fi beelladoota irraa gara namaattis darbuu waan danda'uuf yeroo qalmaa of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabu hubachiisanii jiru. Abdul Salaam Asantu qindeesse. Pilaaneetiin ilmi namaa irra jiraatu lafti koronaa vaayirasiin qoramaa jirti. Dhukkubni kun balbala biyyoota hundumaa rukuteera. Hanga yoonaatti miiliyoononni dhukkuba kanaan qabamaniiru 100,000 fi 40,000 kan dhiyaatan immoo dhukkuba kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Biyya keenyattis dhukkubni kun lammiilee 80 ol to'annoo fi jala galfatee jira. Kan hordofees tatamsa'ina dhukkuba koronaa to'achuu fi hirdhisuuf yeroo garagaraatti tattaaffiin garagaraa godhamaa ture. Ayyaanaatti deemamaa jiru kanaanis wal qabatee wantootni godhaman. Tatamsa'ina dhukkuba kanaaf carraa akka hin uumne of eeggannoon akka godhamu dhaamamaa jira. Vaayirasiin koronaa gosoota 4 kan qabu yoo ta'u isaan keessaa tokko horii irrattis kan mul'ate akka ta'e ogeeyyotni fayyaan himu. Horiin dhukkuba kanaan qabame akkuma nama mallattoolee garagaraa kan agarsiisu yoo ta'u isaan keessaa tokko garaa kaasaadha. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhetti hawaasni ayyaana Faasikaas deemaa jiru kanaaf horii wayita qalu dhukkuba kanaaf akka of hin saaxille of eeggannoo gochuu akka qabu dhaame. Ogeeyyotni fayyaa Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Jimmaa irraa OMN dubbisas yaada kennaniin uummatni biyyattii ayyaana Faasikaa dhufaa jiru kanaaf qophii gochuurraa kaasee of eeggannoo gochuu qabu jedhan. Horiin ayyaana kanaaf qalamus tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanaaf akka hin oolle of eeggannoon barbaachisuu godhamuu qabaa jedhan ogeeyyotni kunneen. Namni horii gaafa bitachuu deemu mataa isaa wantoonni nuyi irra deddeebinee jechaa turre akka yeroodhaan saamunaadhaa fi bishaaniin akka dhiqatanii fi fageenyi isaanii eeggachuu akka qaban wanti nuti irra ibsinu inni sun akkuma jirutti ta'uu qaba jechuudha. Sadaqachuu hin qabnu yeroo baay'ee waan akkasii fookasii keenya achirraa shiifti gochuu hin qabnu jechuudha. Vaayirasichi kun gosa 4 qaba. Kanneen keessaa ammoo inni kun koronaa vaayirasii SARS-CoV-2 kun horii irratti illee argamuu ni mala jechuun normaalii bineensota akka simbira halkanii kanneen kabira ammoo horiillee qabuu ni danda'a vaayirasiin kun. Amma horii irratti mallattoo inni mul'isu horiin garaa kaasaa yookiin baasaa qabaachuu ni mala. Of eeggannoo barbaachisa. Foon erga qalanii boodee vaayirasiin kun foon irra yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a. Tempereecharoota garaagaraa dandamachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf firiijii keessa keenya yoo ta'e firiijiin amma digirii seentigireedii 4dha. Isa keessa amma sa'aatii 72 turuu danda'a. Yeroo nyaata bilcheeffannu ho'iin itti fayyadamnu even isa dandamachuu hin danda'a jechuudha vaayirasiin kun. Kanaaf amma danda'ametti nyaata dheedhii ta'ee fi sirriitti hin bilchaanne yeroo kanatti avoidii gochuutu nurra jira jechuudha bakka koronaa ofirraa ittisuudhaaf. Akkuma aadaa ta'e hawaasni horii tokkoffaa gamtaan qalee waliif qirca kan jedhan ogeeyyotni kunneen wayita kanas tatamsa'ina vaayirasii kanaaf haalli jiru mijataadha jedhan. Hawaasni ayyaana kana wayita kabaju yoo danda'ame walitti dhufuu yoo baate gaariidha. Ta'uu baannaanis gamtaadhaan fayyadamuun hafee fageenya isaanii eeganii dhuunfaadhaan fayyadamuu akka qabaatan ogeeyyotni fayyaa kunneen dhaamanii jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbata World Vision irraa gargaarsa birrii miiliyoona 16tti tilmaamamu argachuu beeksise. Hoogganaan biirichaa Dr. Mangistuu Baqqalaa akka jedhanitti gargaarsichi hojii ittisa dhukkubichaa fi gahee guddaa qabaata. Dr. Mangistuu Baqqalaan jedhama, hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaati. Haaluma amma argaa turtaniin gumaacha irra kenname dhaabbata miti mootummaa World Vision jedhamuun to'annoo ittisaa fi to'annoo dhibee koronaatiif naannoo keenya uummata keenya deeggaruudhaaf dhaabbanni kun yeroo dheeraa biyya kana keessattis naannoo keenya keessattis hojjechaa turee jira. Yeroo ammaa godina adda addaa keessatti piroojeektii keessattuu qulqullina nama dhuunfatii fi naannoo irratti kan xiyyeeffate hojjechaa kan turan. Yeroo ammaa immoo akkuma biyyaatitti weerarri kun uummata dararaa jira waan ta'eef isa ittisuudhaaf yookaan to'achuudhaaf meeshaalee ooluu danda'an gosa akkuma argaa jirtan firaashiin gara 200 birdilibsee yookaan baanan gara 200 dabalataanis immoo saamunaan gosni adda addaa kan qaamatis kan uffataatis ni jira. Itti dabalamee immoo alkoolii haxooffattu yookaan saanitaayizarii jennee kan kaasnu kana isas sadarkaa kanatti uummataaf tajaajilaaf dhaabbilee fayyaatiif akka ooluu danda'u nu kennanii jiru. Maqaa uummata Oromootiif maqaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin dhaabbata kana galateeffachuun barbaada. Uummanni yeroo ayyaanaa kana of eeggannoo taasisuu akka qabu si hubachiisanii jiru Dr. Mangistuu Baqqalaan. Fuuldura keenya ayyaana guddaatu jira waan ta'eef uummata keenyaaf waan gabaabaa dabarsuu barbaada. Tatamsa'in dhibee kana baay'ee hammaachuu danda'ama jedhee kan yaadamu iddoo uummanni wal ga'u. Iddoo uummanni wal ga'u keessaa immoo tokko gabaadha. Amma gabaa guguddaan hin dhaabbatu gurgurtaa adda addaatiitu jira. Kanaan wal qabatee gabaan bahinaa jechuu hin danda'u. Maaliif uummataaf ni barbaachisa. Garuu ta'uu kan qabu gabaan sadarkaadhaan geggeeffamu qoqqoodamuu qaba. Gara gabaa xixiqqaatitti qoqqoodamuu qaba. Lammaffaa gabaa keessatti tuqqaan adda addaa jiraachuu danda'a. Loon bitachuu danda'a, hoolaa bitachuu danda'a. Waan akkasii waggaa nama quunnamu fuula keenya tuquu, funyaan keenya tuquu yookaan qaama tuqamuu hin qabne tuquu dura harka keenya dhiqachuu qabnaa kan jedhu, harka dhiqannaa jajjabeessuu qabnaa kan jedhu kanaan wal qabateetu waan ta'eef kana kaasuu barbaada. Walirraa fageenya keenya amma danda'ame eeguu qabnaa kan jedhu kaasuu barbaada. Sadaffaa wanni dagatamuu hin qabne yeroo ayyaanaa namni of dagata. Dhaabbileen fayyaa adda addaatis ni cufamu. Kanaan wal qabatee ni cufamu waggaan jedhu namni ayyaana kabajuudhaaf yaa deddeebiinsi gara san jiru ni xiqqaata jechuudhaaf malee dhaabbileen fayyaa kamuu hin cufaman. Seeraan hin eeyyamamus waan ta'eef guyyaa torbanuu sa'a 24 hojjechuu qabu. Garuu immoo namni of dagachuu hin qabu. Ayyaana qoyinatti wayyaa akkas jedheetoo dubbii jiru kana bubbulfachuu hin qabu waan ta'eef mallattoon akkasii kan itti dhaga'amoo ta'e gara dhaabbilee fayyaa dhaqee gorsa ogeessatii fi yaalii akka argachuu danda'u kaasuu barbaada. Itti aansetis immoo soomni kun erga eekamee booda afooshaan adda addaa cidha adda addaa jiraachuu danda'a waan ta'eef kanarrattis uummanni of eeggachuu akka danda'uu fi dhimmoota buluu danda'an bulfannee uummata keenya baraarree hambisnee gara fuulduraa jiruu keenyatti akka deebinu dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma. Ogeeyyiin fayyaa magaalaa Shaashamannee uummanni of dagannaa keessaa akka bahuu gaafatanii bulchiinsa magaalattii gama isaaniitiin gorsa ogeeyyii dhaga'uun murteessaadha jedhee jira. Abdii Tufaa dabalata qaba. Akka ogeeyyiin fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee deemsa miilaa gochuudhaan hubannoo hawaasaaf kennaa oolan nutti himanitti dhibee koronaa jalaa bahuudha. Tooftaa dhibee kana babal'isan irraa fagaatuun immoo dirqama ta'uu hawaasni keenya ammas beekuu fi raawwatuu qaba jedhanii jiru. Maqaan kiyya Siister Zannabeech Olii jedhama. Magaalaa Shaashamannee irraa ogeessota fayyaa haala kanaan barumsa hawaasa keenyaaf kennaa jirra. Kanaafuu hawaasni keenya kana haala kana qabatama kana laalee hojiirra akka oolchu isaan barsiisaa jirra. Dhibeen kun dammootun amantaa osoo hin qoodin umriidhaa osoo hin qoodin qabuu danda'a jechaadha. Hanga ammaatti hubannoon bal'aan kallattii adda addaatiin kennamaa jiraatus hanqinaaleen guddaan raawwii irratti hawaasa biratti mul'ataa jiraachuu dubbatu ogeeyyonni fayyaa duula deemsa miilaa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffame irratti hirmaatan. Uummanni walitti siiqee deemaa jira. Kantiibaan magaalichaa Obbo Tamaam Huseen gama isaaniitiin ilaalchi dogongoraa hawaasaa of dagachiisu ammas hawaasa keessa jiraachuu ergaa ragaa bahaniin booda
hawaasni kana fooyyessuu akka qabu gaafatanii jiru. Ani namni halkanii guyyaa manatti deebi'ee ergaa dabarsaa jira. Hubannoo uumaa jira. Kanaal ammoo daandii irra deemaa dargaggoon keenya qeerroo fi qarreen akkasuma ogeeyyiin fayyaa hooggansi keenya ergaa dabarsaa jira. Ergaa dabaraa jiru kanaan bu'aan hin argamne hin jiru jechuu hin dandeenyu. Bu'aan jiru jira. Garuu bu'aan keessattuu hubannoo wal qabatee jiru akka barbaannu miti waan ta'eef uummanni keenya kana hubatee ergaa ogeeyyii fayyaa kana dhagahuu qabdu. Akka magaalichaatti namoonni hanga ammaatti dhibee kanaan shakkamanii qorataman hunduu bilisa ta'uu mirkanaa'ee ture kan jedhan kantiibaan magaalichaa obbo Tamam. Kana jechuun immoo dhibeen kun magaalicha keessa hin jiru jechuu akka hin taane hawaasni keenya hubatuu qaba jedhanii jiru. Namni keenya hundi isaan qoratamne, namni keenya hundi isaan laalamne, namni keenya ammoo akkuma bitaa mirgatti argitan kana walitti kalaa'uun fageenya eeguu qabu eeguu dhabuun jira waan ta'eef dhibeen kun magaalaa keenya jiraachuu isaa baay'ee shakkina. Haa ta'utii qabatamaawwan nama mirkanaa'ee hin jiru. Uummanni keenya shakkii kanarraa ka'ee of eeguu qaba. Sochiin daldala magaalittii sababa weerara dhibee kanaatiif waan qabbanaa'eef jiraattonni magaalichaa humna qaban warroota humna hin qabne tumsuun dirqama namummaa fi lammummaa ta'uu hubatanii akka kunuunsaniifis gaafatanii jiru. Naannoo Somaaleetti ittisa dhibee koronaa waliin wal qabatee ammas of dagannaa cimaatu jira jedhan yuunivarsiitii Jigjigaatti barsiisan dhibee daddarbaa fi tirooppikaala Abbaas Mahammad hubannoo hawaasa irratti cimsanii hojjechuun murteessaadha jedhanii jiru. Odii Musaatu dubbise. Yuunivarsiitii Jijjigatti barsiisaa dhibee daddarbaatii fi tirooppikaalii kan ta'an barsiisaa Abbaas Muhammad yeroo addunyaan dhukkuba vaayirasii koronaatii yaaddoo fayyaa hamaa keessatti kuftee jirtu kanatti naannoo Somaaleetti hawaasni naannichaa jijjiirama amalaa agarsiisaa akka hin jirre dubbatu. Amalli soosaayitii akka qayyadaman jiru akkuma duraatti jechuun ni danda'ama. Akka gaafa dhibeen koronaa kun hin dhufin dura sandarren yoo ta'e malee sanii gadi miti. Maaliif namoonni wajjin ta'anii shaayii dhugu, waliin ta'anii mari'atu, hospitaalallee dhaqanii wal gaafatu. Aadaan kun, aadaan isaanii akka duraanii kun amma eegee fi afaan kun addunyaa irratti as ba'es sandarran ta'e malee ni qannasa jedhamee yaadamu. Barsiisaa Abbaas Muhammad yaada isaanii ittuma fufuudhaan qaamni dhimmi ilaallatu hundi hawaasa naannoo Somaaleetiif hojii hubannoo uumuu cimsee itti fufuu akka qabus hubachiiseeti jira. Uummata barsiisuudha waa'ee dhibee kana akkaataa dhibee kana itti dhorkan barsiisuudha. Kana daran hojjetamuu qaba jeetiin yaadama. Kana daran hojjetamuu qaba giseen jiru maali? Wanni kana kadalaguu qabu dhaabbata ogeeyyota fayyaa qofaa miti. Wayidha biiroo fayyaa qofaa miti. Hundumtu keenya itti gaafatamummaa qabna. Maaliif dhibeen kun dhibee lubbuu namaa galaafachaa jiru? Ijaanis argaa jirra. Dhagayaattis jila arramarratti osoo sun hin ta'in aadaaleen akkanaa kun osoo namuutu dura dhaabbannee gaariidha natti fakkaata. Dhumarrattis barsiisichi hawaasni naannoo Somaalee dhukkuba darbamaa kanarraa of eeguu akka qaban dhaameeti jira. Hawaasa naannoo kanaatiif hawaasa naannoo Somaaleetii fi akkasumattis hawaasa guutuu biyyaalessaatiif wanni dhaamu waliin taanee dhibee kana haa dura dhaabbannu waliin taanee haa of eeggannu yoo arra of eegganne boru geenya boru gahuudhaaf arra teenyee yaaduun arra teenyee of eeguun namoota jaalannu osoo hin dhabne arra taanee of eeggannoo godhuun barbaachisaadhaan jaa. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophaa'eef Uudii Musaatii Hararraa. Dhibee koronaatiin hanga ammaa addunyaa irratti namoonni 100,000 fi 37,000 caalaan lubbuu isaanii dhabuun dhagahame. Namoonni miiliyoona 2 caalaan immoo dhibee kanaan qabamanii jiru. Dhibeen koronaa rakkoo fayyaa ta'uun alatti dinagdee addunyaas garmalee hubaa jira. Ameerikaa dhibee kanaan lammiilee ishee 28,000 caalaa dhabdee jalaa carraawwan hojii miiliyoona 20 caalaa dhabsiisee jira. Dinagdee biyyoottii Eeshiyaa irraanis hubaatii guddaa geessisuu akka danda'u dhaabbanni maallaqaa addunyaa beeksisee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.